Hi everyone, ashama akkam jirtu harka fuudhee kan jirtu hordoftoota tola YouTube channel barnoota kompiitaraan jirtu nuti rabbi fagaatu galti keenya qaamna akkamisin naga jirtu jira. Baga jiraatan jecha arra akkuma kanaan dura namoonni tokko gaafii na gaafachaa turaniin akkamitti akka intro YouTube keenyaaf itti hojjetnu kan hojiin ilaalu ta'a jechaadha. Intro kun isa akkamitti kan jedhu YouTube jala seenis agarsiisa. Isinis viidiyoo kanaan qoxumuraatti daawwadhaa. Namoota biraatiif share godhaa. Waan gaafii yaada qabdan comment irra kaa'aa. Toora channelii kanaa mootiyyuu subscribe godhaa maaliif taasisan jira. Amma kanatti maan gara barnoota addaatti dabarraa jira. Mee barnoota irraa intro YouTube kiyyaaf hojjedhe tokko isinitti agarsiiseeti. Introon kun akkamitti akka hojjetamu achi booda hojii ilaallaa jechaadha. YouTube kan qo'abanu suuraa YouTube jedhee barreessu. YouTube jedhee tan barreessa. Kana booda YouTube kiyya akkanatti argachuu dandeettu jedha. Asuma warra YouTube kan argachuu barbaaddan bifa kanaan argachuu dandeessu jechaadha. Sana booda asitti iddoo searchii kanatti maal jennee barreessina? Barnoota kompiitara jennee barreessina. Jecha kan lamaan keessaa tokko barreessina inni dhufa jechaadha. Search jennaan sana booda barnoota kompiitara inni jedhu isa kana jechaadha. Inni kan koo kutaa kutaan jira isa kanaan tuqxu. Erga isa kana tuqxanii intro asirraa kana jechaadha. Intro ammasii kana kan YouTube kan kootiif hojjedhe jechaadha. Mee baneessitti agarsiisu isa kana. Introon koo isa kana jechaadha. Daawwanni irratti isa kana jechuun intro akka kanaatii fi kan fakkaatan akka hojjetamu kan hojiin ilaallu jechaadha. Introcha kana daawwanneeti haa ta'u duraan qaxumuraatti. Baay'ee namatti tola. Intro akkana kanaatii fi kanneen kana fakkaatu akkamitti akka hojjetamu kan hojiin ilaallu jechaadha. Harree toora YouTube kanaatiif namni haaraa taatan toora YouTube kana kootaatii subscribe godhaa maali ta'a. Barnoota hedduutus keessaa fakkeenyaaf barnoota akka saffisa kompiitara keenyaa akkamitti dabalaa kan jedhu sa'aatii YouTube jalaa irraa chaansi rakkise kan jedhu akkuma argaa jirtan as biratti. Kan biraan mootiyyuu jira rakkoo intarneetii yoo qabaate jira pileeylistii kana bantaniitoo as keessaa barnoota hedduu argachuu dandeettu jechuudha. Kanaafuu iddoo diimtuu kan tuqaa subscribe godhaa maali taasisan jira. Viidiyoo barnootaa jira, barnoota kompiitaraa, barnoonni YouTube jira. Kanneen argattu jechuudha. Ammaaf hagan waliin dhugaa kallattii mangara barnoota keenya irratti deemna. Barnoonni keenya irraa kan ittiin hojjetamu sooftiweerii maleedha jechaadha. Software malee karaa online akkamitti akka intro kan hojjetu agarsiisa. Websaayitiin kunis maal jedhama? Isa kana jechaadha. Flix Express seetu kana qabachuu danda'u qabdu jechuudha. Flix Express isa kana linkii isaa description irra isinii kaayaa itti argattu jechaadha. Ammaaf isa kana browserii keenya tokko bannee tokko waan banee kanatti Flix Express jennee barreessinaa jira. Taanee kan jiru immoo ishii kana ilaallaa jiru www.flixexpress.com kan free online video maker video creation software jedha. Isa kana tokko jechaadha. Taasisa jechuudha. Erga isa kana tokko mootiyyuu
fuula kana fakkaatutu nu dhufa. Fuula kanarratti yoo galmoofnee hin jirre register goona yoo galmoofnee gara galmoofnee jiru taate mootiyyuu login jennee seenna jiru. Kunis karaa emailiitiin jechaadha. Fakkeenyaaf anammamee dura galmaa yeroo waan ta'eef loginaa jedhu jechaadha. Register jechuu barbaades asuma tuqxaniitu register gootu jechuudha. Isii kan register gootu as biraan sign up with Google account na. Isas tuqxan kan biraan mootiyyuu asitti barreeffamaanis maqaa jalqabaa keessan maqaa fayyadamaa keessan maqaa abbaa keessan email keessan password keessan barreessitan ni dhufa jechuudha. Yookaan mootii terminal sanniin barreessuu illee waan qabaanne akkas gootu jechuudha. Sign up with Google yookaan maan jettuun login jettuun jechaadha. Akkuma as biratti agartan hiikuudhaadha inni email kan koo jennee forlaame isa kana jechaadha. Qaxxaay jennaani yookaan as biraa afaan jijjiirrachuu dandeenya. Kunis barnoota summallaan akkamitti akka afaan jijjiiran ilafa qaal yookaan isa qonnoo sana jechaadha. Email kan koo jennee forlaame isa kana gangalshaa erga gashee password na gaafata jechaadha. Password email kiyyaatti galcha jechuudha. Password email kiyyaa isa kana sinyannaan keessan galfattu jechuudha. Password kiyya sana soorri dura dhaqanii ture. Password kiyya irratti waan akka haaraa waan seenaaruuf dura waan adjust godhadheef jechaadha. Akkamii kee jinnaa dhufu bilbila kiyya irratti godhadhaa jechaadha. Meeshajichi na dhufee jira. Meeshaji kana gashaa jechaadha. 9 takka kana booda fayyadamaa kana miidhagina qabaachuu dhabuun danda'an email kiyya namni biraa akka hattu akka jala hanneef confirmation akka dhufuuf kana seenni waan tura godheef jechaadha. Akkuma argaatan amma fuulli keenya inni introot hojjechuu barbaanne Flix Express register goone irra jechaadha. Amma asbira maal goona isaan kunniin isaan asbira mul'atu kunniin introodha jechuudha. Introon kunniin faltii kan qabanii fi isaan bilisaatti jiraachaa. Kanaafuu yoo nuti maal gochuu qabna isaan bilisa adda baafna jechuudha. Asbira kan jiru show for plan kadhu kana plaanii free goona jechuudha. Free goona jechaadha. Sana booda akkuma argitan isaan kunniin hundumti isaaniiyyuu isa free jechaadha. Fakkeenyaaf isarratti hojjetteera isa kana jechuudha. Kana fakkeenyaaf tokkocha amma irratti edit gochuu barbaanne maangoona irratti jechaadha. Irratti keen maal na baasa isa kana edit godhuudhaaf maal goona customize jennaan jechuudha. Customize now jennaan jechaadha. Isa intro nu barbaannu akkuma ta'u maal gochuu qabna customize nu goone edit gochuu qabna jechuudha. Inni kun kan suuraa barbaadu logo YouTube keenya soo ta'e suuraa biraa ta'e upload itti goona jechaadha. Fakkeenyaaf tokko gashee ilaalu upload suuraa tokko gashee ilaalu naabsitu suuraa upload goona jechaadha. Sochii gashee sitti agarsiisanii suuraa kan koo logoon koo keessaa logoon keenya yeroo sana deemneetu suuraa tokko gashee jechaadha.
wow jiraachuu suura picture bigeeta ifaa tokko agarsiisu save the picture video project akkuma argitan suuraa agarsiisa suuraa upload godhu suuraa kan agarsiisan logo YouTube keessanis ta'uu danda'a isa dhibis ta'uu danda'a jechuudha fakkeenyaaf an desktop irra kaa'eera suuraa tokko upload godhu logo YouTube kiyya isa kana jechuudha upload godha sochana maal jedhani process jedhan jechuudha merga kana godhee booda suuraa kana bifa kanaan bifa crop ta'e kan baay'aadha sana booda next jedhan jechuudha akkuma argitan next jedhani asitti immoo maal jedhani wallo maqaa akkootan barreessaa jiru maqaa YouTube kiyya barnoota kompiitara kalarii isaanii dhuftanii kaafeetan gochuu dandeettanii wanni suma kana isaa diimaa waan natti toluuf asbiraa mootii audio isaa jechuudha audio asbiraa ta'utu kana dhuftanii kaafeetan godhachuu dandeettu jechuudha mi'a nama fakkeenyaaf create preview jedhani preview jaan sana booda preview jettanii sana booda view my previews jettanii taasisanii jechuudha projectiin nuti amma asitti hojjenne my previews jedhara naannootti jira amma dhufa akkuma argitan isa kana jechuudha inni kun kan tura hojjenne waan ta'eef hanga inni akkana naanna'ee eeguuf ni eegdu jechuudha isa kana download gochuun dura preview waan goonu jechuudha preview akkuma argitan suuraa kiyya sanaa fi maqaan barreessa sana wajjin mul'achuu qaba jechuudha asirratti inni kun adeemu mi'as biraa taphachiisa kun logo kan ta'e akkuma argitan network xiqqoon rakkisaanaaf malee kas gootu jechuudha logo kiyyaa galchee kanan jiru logo kiyyaa fi barreeffamicha agarsiisana bifa kanaan na dhufa jechuudha taphachiisnee ilaallu akkuma argitan barnoota kompiitaraa irratti barreeffameera logo kiyya kana agarsiisa jechuudha sagana deebitanii gochuu barbaadan edit gootu jechuudha mootiyyuu logo biraatti dabaluu barbaadan asa biraa aadimmi jechuudha kanama isa kana mootii download gochuun barbaada jechuudha maaliif iyyuu download gooneetiin video kan edit gooneet xafoo isaatti galfannaa intro isaa goonachaadha akkasii kun akkana jechuudha intro biraas ilaallomi asbiraafneetu deebine automate animated ennaan download gochuu barbaanne dura kan asuma tuqnaa jechuudha download and share erga wanta hunda edit goone xumurree booda maal goona download fd akkuma fd ko waan ta'eef hd lan jira kana booda download dhaan jechuudha inni maal ta'a download dhaan ta'a jechuudha erga download naa ta'e booda immoo akkuma asirratti argitan viidiyoon kun bifa kanaan download ta'uu jalqabee jechuudha mee mammoota intro ilaallu intro tokko jalaalleerra intro biraatti ilaalleetini viidiyoo kana goolamna jechuudha fakkeenyaaf intro kunni akkuma dura sirriin all plan irra asii free irra goonito isna jechuudha sana booda saganni keessa akka irra deemee ilaaluu dandeenya fakkeenyaaf kun nama fayyada jechuudha kabiraan mootiyyuu inni kunis jira kabiraan moo as biraas jira inni gaafa feetara akkuma sana bifa sana feetan kanaaf jijjiirattanii ta'u wanna gootu jechuudha fakkeenyaaf kanallee olaallee fakkeenyaaf akka fanoo qabne kana editaa gooname akkuma inni kana customize jennaan customize jenneen booda akkuma jalqaba step jalqaba keessa deemne sanatti deemuu dandeenya ammasitti maanni kun laanii baay'ee fidamee jire barnoota naa kun akkuma nuti fayyadamuu dandeenya akka xumura viidiyoo keessanii irraatitti jechuudha barnoota outro gootanii fayyadamuudhaan kompiitaraa as bira like
share jetta yoo barbaadde share bifa garaagaraatti argite subscribe godhaana meemma alaal asumaan naa godhaasan jechuudha barbaadallee fakkeenyaaf mee audio jijjiirraa ilaallu audio tokko jijjiirraa ilaallu audio ofuma mataa isaa keessa rabaachaa audio kunniin keessa kunniin kategorii audio keenyaati fakkeenyaaf short intro jira high energy kan qabu jira fakkeenyaaf list dhageeffatanii nu gootu jechuudha inni kun akka dhageeffatanii isinitti tole intro keessa wajjin kan deemu tokko fanattu jechuudha fakkeenyaaf asbira kuna onnoo kiichi waan deemu choose jedha jechaadha choose ergadheeni maal godhaa asii quality isaa mootu iyyuu 300 resolution isaa kompiitara gootanii akkuma sana maal jeetu laaluu dandeessu jechaadha isa ammaa sana akkuma dootti goone sana jechaadha addas kas kuni intro jenne kana inni kun immoo yookaan soonota projektoonni hojjennu hundumtuu noo yoo nuti asii tana tuqneen balleessine jechaadha waan baay'ee bareedaadha beektani sooftiweerii malee akkanatti intro akka barbaadanii hojjettanii outro of intro isaa hojjettaniit bifa kanatti fayyadamuu dandeettu jechuudha warri viidiyoo kanallee daawwadhaa seernaan namoota viidiyoo kana arginiif immoo share godhaa gahanii xumuruudhaaf jecha inni kun hanga xumuru isa kana laalleetanii wajjin xumurraa wanta isin hin galle wanta sirra jiraatti laallee fakkeenyaaf mi'aan amma isa kan itti godhaa preview aadaan isa kana natti agarsiisaa jedhanii akkuma duratti goone xumura neetworkii wanta harkifatuuf waan goonaa ni eeggachaa adiin kun yoo maaliif kana laalleeti wanti dogoggoruu jiraata edit goonuu kan fayyadu wanti kun preview kun yookaan immoo direct deemnee jechuu bira akka download gochuu dandeenya jechaadha. Meen kun nu haguutu nuufsa eegna. Fakkeenyaaf ankaa isa kana baroota dheeraa dogoggorri akkanaa kun yoo dhufe maangoona edit gooniitiin sirreeffannaa jira. Preview kan fayyada. Asuma editii kana tuqneeti sirreeffachuu dandeenya jira. Haalaan nameessa. Akkuma argitan isa kana bakka dogoggorree immoo deebinee sirreeffannaa jira edit goonee baroota waan jedheef barnootatti deebisnaa jechaadha. Ittisan dogoggorri akkanaa kun yoo dhufe barootaadhaan kun barnoota naa jedhamu. Dogoggorri akkanaa kun yoo mudate maal goona edit bakka tusan gooneeti wanna gochuu dandeenya jechaadha. Inni kun akkanuma asii harkisnee ta'u kana maal jenna submit order jennaan jechaadha. Yes jennaan jechaadha. Akka viidiyoon keenya nuuf laalleerra waan ta'eef dogoggora jiru laalleerra booda akkas goona. Ammoo viidiyoo kana download goona jechaadha. Asbira viidicha kana maal goona download goonee erga download isa xumuramee booda viidiyoo download ta'e sana download keessa inni bannee wajjin ilaalla jechaadha. Hanga asbira xumuramuuf obsumaan nu eega. Xumurameera asbira maayaan download jedha jechuudha. Download HD gochuu dandeettan SD gochuu dandeettan jechuudha. Kuni quality video keenyaa jechuudha. High definition fi standard definition jechuudha. HD yookaan FD kan jennuun kun akkuma argattan viidiyoon kiyya asbira maal na ta'aara download na ta'aara jechuudha. Shoodhaan ilaaluu danda'a jechuudha. Download kana kun argitan inni dura bu'e kana inni kun immoo ta'u kana inni kun wanta xumura weekni kuusna jechaadha. Deemutti jira. Obsumaan eegaa sana booda kun xumuramee download kan xumuraa booda immoo ta'u viidicha kana isa bira galchina kan jalqaba ta'u jalqaba irratti kan xumura viidiyoo ta'u immoo ta'u isa outro nusan outro rogoona. Inni jalqaba immoo intro kan introduction YouTube keenya keessumatti namoota YouTube hojjetaniif wanti kun baay'ee fayyada.
viidiyochi biyya kana meeshaa kana taphachiisee ilaalu. Media player ki wajjin taphachiisee ilaalu. OPWS VLC wajjin taphachiisee itti agarsiisu. Isin media player laptop keessan irraa qabdanii yookaan isa kompiitara keessan irraa qabdanii taphachiistaniitti ilaaluu dandeessu jechuudha. Inni obsumaan eegaa. Wow, baay'ee namatti tola. Akkaataa kanaa fi kanaan hojjettanii isa kana mootii jalqaba irratti galfattanii ilaaluu dandeessu jechaadha. Waan nu daawwattaniif galatoomaa. Akkamitti yeroo itti aanu mootii viidiyoon akkamitti akka edit ta'u intiraaf outro akkamitti akka duubaaf xumura isaa galu wajjin ilaalla jechaadha. Waan nu daawwattaniif galatoomaa. Yeroo biraa argina. Bye bye. Hangasitti immoo subscribe gochuun dagatina, waliif share gochuun dagatina. Barnoonni ammaa kun baay'ee isin fayyada jechuudha. Isa kana moobaayilii keessanii hojjechuu dandeettu. Mooma sooftiiroo tokko isin barbaadu intarneetii qofa qabaannaan isa sana seentanii weebsaayitii sana seentanii bifa kanaan hojjechuu dandeettu jechuudha. Isin ture keessa filattanii kanaaf iyyuu galatooma. Hinnaa biraa walitti deebina. Hangasitti nagaan nuuf turaa. Nagaan nuuf jiraadha. Bye bye.